kahamna negarbu male jetteka hangu batika bantu kubana batika ba kara harkan abani bodeshi nama kuba nama halom babane nama lammi palmane edu daran abdu kuba amatu kuba kum sina maya namana ya nami chabirako Chapirako yadi madina abdibbe tulu sitting gumo la message guaya afana mandubata akatambo vigaya utu sawal chankabdu badu barba chankabdu kola mekesi waya anu la mekesi waya Lamete changa, ora tangambore kapu, formatu laga bokisa, lafti obari denimesa, antuta lupu, bofatu jirali kesa, ini haga kenya ridesa, kandenyu hundem bukena, yodite ilmoti gudibna, ina bukisu dumakana. Kabajamaa senti gadeni, dalla jabesi abbado mantolti keni jedini jedini, ijar sake tolchi jedini jedini, abbado mantolti keni jedini jedini, kumasi nyanyi malakani jedini jedini, ajebne bafana digani jedini jedini, soda kawen kamu jedini jedini jedini, omka bachi sune gumani jedini jedini. The Bluetooth device is ready to The Bluetooth device is ready to pair. Sana hubata tuwarka, ormi odi chifa tujira, Kenya holam ni mana hida, mulena kadi chunubera, ormi oburra ke kofu, kogaran ni de. Share. Addis Adam Badu barba chakabdu, kolam ni kesi waya, anulam ni kesi waya. Karana nambe, gurrafe garana rafe, dina gera rorrifu, akamila metu chanja, ora tankambore kapu, formatu laga bokisa, lafti obari denimesa, antuta lupuda anjitu, ofatu jirali kimsa, ini haga kenya ridesa, kandenyu hundem bukena, yodite ilmoti gudibna, ina bukisu dumakana.
senti gadeni dalla jabesi abbado mantonti keni jedini ijarsa ke tolchi jedini abbado mantonti keni ajebne bafana digani soda ka wenkamu jedini oka bachi sune gumani Nantukatini gayon bira okolchisa dinamani alagambine sabishan sinya tusi kobalchisa chalibna arbachise setenu damagna bodame kabute akadu katte siladum nerra gamtalolle kanumaf chimnerra Koti jangan mehar ki bita malarka sana hubatatu warka ormi odi chifa tujida kenya holam mana hida ulena kadi chunu bela ormi oburra ke kotu kogaran ni dega machu jalan kodo mandaga kota to guma baba ati sadam share hawa wal dalin andu esena yada tanada Lina share goda ati sadabu nikababa kubur jaallatamoo shurbe woliin jirraa share like bichana minፈልገው ting of ting ati sadabu nikababa monyatunu asisni basu kanjira Dr. Shurbe Nes jenani sanyita deti bardalonni gama hiciti sadam sadoti barpakeni jedini soda ka wenkamu jedini kumani dama of diptani afani malum nusosom dumalani harara kentenu jedini not stop ati sadabu Stop. Billy summa kenya harari ati sadabu nikababa makababar ጥሩ ነው Dr. Shurbe woliin jirraa warri arguu feetan share Ijiko didee jira dulloomee jira
like share ክቡር jaallatamaa Dr. Shurrubbee jalakkas kan nama arrabsu jira jechuudha beeji Dr. Jala namakkas nama arrabsu jira jechuudha oh my god ya dulloota Facebook rabbiin sinaa qajeelchu Facebook Dr. Jala waan akkasii barreessu shame no sharing injiru ammalle qaameenumti yu share godha ስልኬ ሻህናለ አይፎኑ ይማስኪ ጦይ ብዬ ሼር ጎዳ ዶክተር ሽሩቤ አርጉም ፌተኒ ሼር ሼሪ ጡቃ ጆሌ ከኛምቴ ዶክተር ሽሩቤ አስበው ድሩ ኩኖ ጭና ኮታ አኒ ጅሮቹ ተስመና ከሚጎቱ ከኔ simannan keessan kan akkamitti doktara keenya simanna akkamii qabdume kaafaa wayyuu simachaa jirtu doktar Shurrubbee akkamiin simattuun jedhe meenatti himaame bakka laayikiidhaan koomentiidhaan sheeriidhaan na agarsiisaa simannaa gootaniif jechuudha egaa doktar Shurrubbee na cinaa jiru suufii uffatanii as ba'uudhaa jechaa jiru maaliif yaada cimaa qabu jechuudha gaaffii isaaniif illee deebii argatu jechuudha እስከዛ ድረስ ሼር ነው የምንፈልገው
ijoollee ko sheerii ongooni muuziqaan ammallee ittuma fuufachuudha. Yalla sheer godha. Sheer qaraa laafna. Dr. Shurrubbee nama kanaaf jedhanii asin ba'ani waan ta'eedhaaf jennaan. God, artiin koo kun taa'uu dideema. Halas mul'atu. Rakkoon keessa maayini yaa sabaaf sablammii Oromoo. Rakkoon keessa maayini jedhee beedii doktoraan as ba'uu jechuun beekaatin muuxannoo guddaadha malee yeroo dhufnu ashamaa harka fuunee weezaritti hawaa. Ashamaa harka fuunee weezaritti hawaa jechuu qabdani malee ashamaa harka fuunee weezaritti hawaa kabajamoo jaallatamoo mudiira keenya jechuu qabdani malee hangariin eenyuuf ol darbamaan jedheemani. Shame. በጣም shame. ነገሩ yeroo tokko tasaasatanii ishee diimtu sana gadi tuqxunatti fakkaata. Ala kulli haal maafi mushkila nuni gara jabeenya hin qabnu akkuma kubuur Dr. Abiyi Ahmed keenya jechuudha. Kubuur Dr. Abiyi Ahmed keenya cikkaaninnatii hin qabani malee osoo xawal waallinnatii qabaniis akkas ba'ee Facebook irra akka kormee saree hobobsu kan fuudhee sirbee qilintootti jedha. Rabbiin beekiyyuu mootummaa na dhawwate ana. Sila akkan godhu beekan ture. Akkan godhu nama hundaa Oromummaa isaa lakkoofsisee jechuudha. Tokko hanga torbaatti Oromummaa isaa nama naa lakkaa'ee bichaatu Oromoof falma malee
inni Yemen irraa dhalates an Oromoodhaan jedhu inni Bengaal irraa dhalates an Oromoodhaan hin jedhu abadan garuu immoo gara laafessa ko Dr.Abiyi Ahmed love you so much artee tokkoon ta'an jira immoo wanti hin jedhina okay kabajamoo keenya waliin jirraa egaa warri dhiyaatanii jirtan namoota meeqa takka galtanii jirtan natti argamu akkuma na argitan dulloomen jira by the way በነገራችን ላይ ዋን እንጀቹ በርባዱ ክቡር ዶክተር ሽሩቤ ወሊ ዋን ጅሩፍ ጀናን ሼር ጎዳ ቤጂ ጎዳ ለሼር ጎዳ እንጅራ ሼር ይቀራል ማለት ነው ዌልካም ቱ አና ዱፍ ሰቦን ተጠቃሊ ከም ባሃፍ kan kibba kan yaaf kan lixa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jirra jirtu ashama harkafune marti keessanu kan oppidio deeggarus kan kaafaa deeggarus kan abaa deeggarus mara keessaniyyuu baga nagaan uftan isin jecha yaadan qawraa isin ibsa jechuudha Doktor kottas baytaa yana bukkee shirrobbe kottu ijoollee baay'ee si daawwachuuf si eegaa jiruutte shirrobbe kottu sira shirrobbeen ufaa jira ijoollee ku hangariidhaan simatiin akka loovii ishee akka hawaa kana diimattuu fi kida waan akkasiin simatamuu qaba azaana ba'aa jira mooti osoo azaanni boos nama arrabsitu jechuudha yaa rabbi dulloota feesbuukii dadhabne yaa rabbi itti nuuf qajeelchi wallahi dulloota feesbuukii yaa rabbi itti azaanni ba'aa jira kun rabbiin kadhataan jira azaanni osoo ba'u jechuudha dulloota nurraa kaasi ol wallee oromoo fiyyaanne nurraa kaasi yaa rabbi ting of ting du'aay kadhataan jira kaleessaa qabee buna danfisee jechuudha akkuma na argitan egaa du'aayin dullattiin qeebala rabbiin jechuudha anaa dhufu mara keessan iyyuu nama kuma laman jedhee ganaa ammayyuu nama meeqa de isa gara imoo janajjanaa jiru fidaa isa karaa WhatsApp janajjanaa jiru illee fidaa sheerii haa godhu okay ijoollee koo arraba keessanitti namni cinqamu hin jiru eenyu wallaggaa tokkitti wallaggaa abshir bareeddu kiyya shaarmuxaa yoon ta'e maaf mushkila sharmuta jettu sharmuta gowwaa namaan jedha gowwaatu nama arrabsa waan ofiif qabu tokko nama kataba namni jechuudha comment jalatti ለስድባችሁ I don't care እኛ ምንም መስሎ አይታየንም ምክንያቱ በሩቅ ነው የምናስበው ማለት ነው ቲንግ አርገን ማሰብ ስለምንችለው አንቀየምም ማለት ነው በስድባችሁ ቲንግ ኦፍ ቲንግ ሼር አዛኒ ባጃ ሼር ጎዳ ይፋል dulloota yeroo fitte silumaayyu gama imoodhaan nama janajjanuun qabdu gama WhatsAppidhaan nama janajjanuun qabdu karaa commentii dhuftee waan barbaadditti nama arrabsiti maaliif nama salaamata irratti qarawutti hin jiru karaa WhatsApp karaa imo karaa Telegram karaa Instagram karaa maalii kanaaf jennaan jirattu kan waan hedduu nama katabu jiraadha nuuf dagaagaa siniin jenna nuni mokku godha silumaayyu namni dhibba yoo nama deeggare namni dhibba lama yoo nama arrabsi haamilee namaaf ta'a jechuudha ting of ting haamilee ting of ting bakuraaf ነው የምንናገረው እኛ እንትናችን ዘማል ጀዳማ መቃ ከናና ፊ ማሚ መቃን ኩል ማል ጀዳማ ሰገለን ጅራምቲ ilmaan badhaadhinaa jirtu ilmaan abbichoo jirtu mee jirra jedha sagalee tokko hinagamu bakka jirtanii lafa shabakaatti siqaati jirra jedha maalo inaaftu na dhageessu jirra jedha inni afaan oromoo haasee oromoo fakkaata diqaalaa Yemen irraa dhalate haa dhagahu jirra jedha oh my god jirra yeroo jettan keessoo koo keessa haamilee ta'etti natti dhaga'ama bakka jiraachuu keessa yeroo naaf ibsitan jechuudha baga naaf jiraattanii jedha kunoo keessoo koorraa fuula koorraa isinii deebisaa jira egaa akkuma beekamu ክቡር ዶክተር ሽሩቤ keenyaa qabsaa waggaa dheeraaf qabsaa ture gaaffii isaaniif deebii kennuufan dhufe jechuudha gaaffii cimaa gaafatanii gaaffii sanaaf deebii kan kennu namni dhibee jira jechuudha Shurrubbee kottas taa'ee yalla بسرعة صوفي وفتيان ما صداتي مالي في صداتي Shurrubbee كوت بسرعة لا شيرين قوني جركم هناني كومنتي الرواج كنا جرو كوتو خلاص شيرين ستعرفوا Shurrubbee كوت نما ميك الشيري قولي
namni kuma lama hoo sheerii godhe malee namatti mul'atu jechaa jira Dr. Shurubbee tamaama akkuma maqaa isaanii doktora keenya simannaa akkasii gochuun amsa sori በጣም ነው የሚያዛዝነው simannaa bareedaa yoo gootanii fi Dr. Shurubbee na cinaa jira kun waliin jirra kanaaf jennaan simannaan keessan kan akkamitti kan oromummaa kan sabummaa kan gootummaa kan mudurummaa kan doktorummaa simannaa akkamii qabduu fi Doktora keenya majammara yeroo as ba'anitti gandatti dhalatan nuuf himu oromummaa isaanii nuuf lakkaa'u bakka kamitti akka baratan nuuf himu aanaa kamitti akka dhalatan jimaan keessaa nuuf himu akkasitti malee hawaa wallaggaa akka kubur Dr.Abiyi Ahmed isa Yemen irraa dhalates qabsaa'aadha jennee walitti waamnu isa Pakistaan irraa dhalates Oromoodha jennee walitti qabneentiin hin jennu maaliif qulqulleessineeti gaaffii irraa fuuni gaaffii isaa sabaaf sab lammiif dabarsine jechuudha kanaaf iyyuu Dr. Shurubbee dhagge yeroo as dhuftee as baatutti inni guddaan waan asirraa barbaadu oromummaa kee tokko hanga torbaatti hamma 15 hamma 16 hin jedhu nageessaa miti doktora koo itti aansuudhaan bakka kamitti akka dhalatte itti aansuudhaan bakka kamitti akka baratte itti aansuudhaan aanaa kam keessatti akka argamu maatiin kee oromoo qulqulluu ta'uu kee ergiinsi baree booddee saba koof gaaffii qubsaate si gaafadhachuudha ting of ting doktora koo jabaadhuga ijoolleen jimmaa qaxaleedha gaaffii gaafatametti overii godhanii waan deebisaniif jennaan itti amanamummaan qaba qophaayiga filannoo qormaata faayinaalii keessa darbee qaxaleewwan ijoollee jimmaa qeerroo qarree jimmaa gaaffii kanaaf miti ከዚህ የሚበልጥ ጥያቄ ራሱ ኩኖ አርጋ ጅርቱ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አከስቱ ፊሳ ወፈቴ በተግባር መልሳችሁ በአንድ ለጉራጌም ለኦሮሞም ለትግሬም ለጎንደርም ለማንም እያለ መልሲ ጋፊሳን ፍዲቢ በኩራቲ ከና ጅራጀቹዳ ኦላንቱማዳን ኩራቲዳን ጀቹዳ ሶ kanaaf jennaan ijoolleen jimmaatti akkuma kana gaaffii gaafadhu ittiin cimu doktora kokottu kaayee Shurubbee nama meeqa si daawwataara nama 800 qofatu na ilaalaa jira warri kaan gara imoof waasaapii deemanii jiru yaa doktora kokottu si ga'a asiin ba'uu jechaa jira gaa asiin ba'uu jechaa jira sheerii hin godhamne ancancuma jawwaaliin xaybay iPhone shahanaa illee wayseeluu ديما سلاطة ورو سلاطة سلاني آكي كومنتي شاهني لو ديما سلاطة ورو سلاني أوكي شاهني لو منج شاهنو وروريس ديما سلاطة كوتا دكتور شروبي سني باسو فايني طيب يا دبر يدار رابرتو arsi enyu jada kunimmo kan qaamni jilba gaw wallahi sim block garu I am so sorry nandaga dhibeji kiyanatti fakkaati sorry ijoollee arsi dulloota jala deemtanii nama darrabsina stop block sin gochuu hin danda'u amma kun block gochuu fan ture garu amma laakiin dulloota tokko kan yeroon itti darbee nama darrabsina stop stop warreen atti bilbilaa jirtu illee dhaabbadhu Facebook kiyyaan immoo dulloota jalan kaawwan yaaki beekaa hayyuu meeqatu jira kan fagootti yaaduu danda'u Facebook kiyya jala soo kan nama arrabsanii moo wi Dr. Shurubbee kochi amsan siidhamu dulloota warra beejii kee jalatti nama arrabsan kana of jalaa blooki godhe kun amsa hawaa wallaggaa ting of ting shabaka illo mutni ting of ting Dr. Shurubbee tamam dulloota commenti jalatti nama arrabsan rakkoon isaanii furamuu waan hin dandeenyeef jennaan rakkoon isaanii kan furu eenyu Bangaalii Pakistaanii Suudaanii waan ta'eef jennaan nuni furuu hin dandeenyu waan ta'eef jennaan block godhi kun amsa kiyya block መሆን አለባችሁ እናንተ ምክንያቱም ከስድብ ውጭ ምንም ነገር ስለማታውቁ
ከእንትን ውጪ ምንም ነገር ስለማታውቁ ሰቦና ቃሊ ፊ ሰቦንቱ ቃሊ ወጅን ያደ ወልጅጅሩን በሬስን ባንጋሊ ወቴ ማለት ቲንግ isntu na barsiise baangaali jechuun baangaali isaa simbeeku isntu na barsiise jechuudha kanaaf egaa waan baratan irraa waan hubatan irraa waan namaan jedhu kanaaf jennaan tingi godha jechuudha hayyee taafuuf nu gara mata durii keenyatti salaamti warra jechaa jirtaniif immoo wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh jedheera Dr. Shurrubbee tamaam please commenti na barreessi yoo na hordofaa jiraatte dulloota zalaata rageen fixaammachuudha blookiin rankaanatti mi naaf eeyyami qaalii tokko bichaa barreessa jalatti tayyib Shurrubbee blookin godha wallahi ati kwaaduutu maasii godhu najasoonni bari beejii guddisuuf osoo hin taane namni dhibba tokko nama gaarii nama daawwate gaariidha garuu dulloonni akka kanaa karaa wasaabbiif karaa janajjan yeroo dhaban zala deeman nama arrabsuun osoo cabidoo min jedhamin osoo maqaan jaraa waamamin osoo maqaan jaraa hin waamamin osoo cabidoo min jedhamin maal gurbaan kun immoo ijoo callisee manarra bilbila osoo cabidoo min jedhamin nama arrabsuun maaliif barbaachiseedha osoo cabidoo min jedhamin nama arrabsuun maaliif isin barbaachise please atisaadabu please go what hunu moonyatti hunu ijoollee oromoo baraabbichuun Facebook maannoo baraabbichuun mootummaa ta'e gowwumuu mititi innumti gowwaana bacaadaan baranni iyyuu kunoo jawwaala bitatee dheedhiin isaanii biyyaa bahee kun jalatti shaarmi xaadha jawwaala akkasitti qabatee jechuudha innumti gowwaana osoo hin barateen baheyyu so inni barate mamaaf deebi'ee wallaalaa ta'asniin jechuun barbaada think of think waan asiniin jechuu barbaadu asirratti gaaffii kubuur Dr. Shurrubbee gaafatan deebii akka argatu yeroo gabaabaa keessatti abdiin qabachuudha share qoricha dhukkuba mataa isinitti taa'anii jiru naaf abbichuu jechuudha kubuur Dr.Abiyi cinaatti bakka isaatti na ilaaltanii suuraa Dr.Abiyi Ahmed fi suuraa Hawaa Wallaggaa wal biratti balleessitanii wal bira kaa'uu keessaniif kaalib ነው የሚያመሰግናቸው ምክንያቱ ደረጃ ሰነት na ilaaluun keessan በቃ ማል ጀዴ ስልት መጆንግሊ ፋምነ ወላሌ በቃ ለኔ ኩራት ነው ማለት ነው ለኢትዮጵያዊ ሰላም ማለት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው አንሰድባቸው ምንም አንላቸውም ወመቱ ከስኔን እንጀኑ ሶ ከናፍ ጀናን ዋናን ስኔን ጀቹ በርባዱ ዋናን ስኔን ጀቹ በርባዱ ገባቡ መት አምሰን ስኒፍ ቀቡ ኦሮሞ ኦሶ ይላልተኒ ቅሌን ሴኒና ኦሶ ይላልተኒ ሰዲቃላ ወጅን ቅሌን ሴኒና isa dhugumaan dhiiga oromummaa fi qulqulluu oromoo kan ta'e waliin deemaa jira bilisummaa amma dhufe kanatti yoon fayyadamne oromoon deebitee qilee galuuf deemti tiingooftiin hawaa maalaan jettee jedha kaddaamaa Saawudi Arabiyaa hawaa maal jettee jedha dhuguma osoon kolfuu isinitti maan jiramti garuu jechi kun gaafa isiniif dhugaa ta'u hubattu jechuudha maaliif marii akka Dr. Abiyi Ahmed waan hin arganneef beeka akka Dr. Abiyi Ahmed waan hin qabaanneef jechuudha Itoophiyaa sabaaf sablammii keessa isinii galee gabroomuu fi maalummaa keessan oksuu fi akkuma durii sana Ameerikaatti deebi'anii hamburgaa nyaachuu yoo limdii isinitti ta'ee jira ta'e immoo isa nagaaf hiyyeessa masaakina biyya isaa keessa jiraachuuf fedhii qabu hin jeeqina stop dhaabbadha keessumaa Jawaar Mohammed iddoo kee hedattee biyya jeeqaa jirta Yosif intaani ta'e adeemsi Dr. Abiyyaati gara biyya keetti galaati nuni sulmaayyuu Oromoodha jettee Oromoof hojjettee jennaan sabaaf sablammiin Oromoo si jaallate siif jecha wareegame malee abbaa kee hin argine wasiila kee hin beeknu obboleessa abbaa kee hin argine abbaa kee hin beeknu eenyurraa akka dhalate hin beeknu jechuudha nuni Dr. Abiyi Ahmed keenya immoo arginee jirra sabasaaf nama quuqamu sabasaaf nama rakkatu Itoophiyaa nama bilsoomsi nama jijjiirama fide nama irratti yaadaan hojjetu jechuudha ting kubur Dr. Shurrubbee gaaffii san gaafatan abbaa Jawaar Mohammed poostii nu ta'uu qaba har'as ta'e boruus jechuudha
ani illee itti dabaleen dhiyeessa jechuudha. Please Dr. Abiyi Ahmed share godha Abiyyiitiin naaf ga'a. Abiyyiin abbaa Jawaar Mohammed gadi baasu malee akka dhiisne. Yoo qoratamee Oromoo hin taane Oromoo jeeqee sabaaf sablammii walitti buusuurraa of haa qusatu. Akkuma duraa haqaan haa qabsaa'u. Akkuma duraa haqaan haa qabsaa'u. Nun hin jaallanna. Oromoof hojjeteera. Oromoo buqool qabachiiseera. Guraagii keessaas haa dhufu, Silxee keessaas haa dhufu, Yemanii keessaas haa dhufu. Ani Oromoodha jedhee Oromoof hamma hojjetetti Oromoon isa kamiyyuu hin jaallata, isa kamiyyuu hin naammata. Tingoftiin. Iddoo dhufee immoo yoo yaadatee bakki ani Oromoo miti, dhiigni kiyya Oromoo miti, kanaafiyyuu Oromoo jeequun qabaa yoo jedhee karoorfatee keertee tokko dubbachuu. Yoo immoo akka namaa yaadaan falmuu barbaaderte hojiin Dr. Abiyyi nuuf hin taane jedhee seera qabeessaan yaada isaa mormuu. Beekumsa malee na argi jechuun baay'isuun faayidaa hin qabu. Isin galee. Jawaar waan itti jaallatamee fi Dr. Abiyyi waan itti Oromoon balaaleffateef waa lama nan beeka lamman isaa jechuudha. Waan sana immoo Dr. Abiyyi kan uummata bulchuu sabaaf sablammii Itoophiyaati malee qeerroo jedhee bichaa miti. Qeerroo bichaa jecha 4 kiiloon seenu ammayyuu taanaan Jawaar Mohammed. Yoo Oromoon deebi'ee qilee haa seenuu jettan isa. Jawaar Mohammed bulchaa mootummaa ta'uu miti, bulchaa ganda tokko ta'uu hin danda'u. Tingoof hawaan mallaan jettedha. Bulchaadha. Qeerroo galmeessanii intini gochuu fi biyya bulchuu wal adda ijoollee keenya. Isin galee. Yoo paaspoortii lama qabaate paaspoortii kanaan deemee bakka biraa jiraachuu hin danda'a jedhee ofiisaa yoo yaade warra biyya keessaa misaakina suuqii deemanii waa bitachuu hin dandeenye, bigaalaa dhaqanii waa tokko bitachuu hin dandeenye, masjiida deemanii salaata rabbi salaatu akka hin dandeenye godhee jeequmsa kaasuun maafi faayida. Yoo ofiisaa inni biyya qaba, biyyi isaa kun Yemaniidha, Saa'udii cinaa jira, biyya sooressaarraa dhalate. Kanaafuu gara biyya abbaa isaati. Dr. Abiyi Ahmed keenya hojjetaa jira, jijjiirama fidee jira, sabaaf sablammiin ittiin boonee jira. Inni diqaalaa ta'e immoo kuma kana biyya rabbash jechuudha. 100% hundi diqaalaa ta'ee si osoo hin taane isa diqaalaa wajjin harkatumuutti hallayyaa seenuuf jira. Oromoo miiliyoonni 60 jechuudha. Tiingoof. Namni diqaalummaa isaa fi bakka dhufee yeroo tiingii godhu Oromoo burjaajessee maaliin hallayyaatti deebisuudha. Akkasa yeroo Oromoo gurgurachaa ture eenyu jedhama? Oromoo kan gurgurachaa ture. Ofii keessanii biyya jeeqxaniiti Abiyyiin maaliif uummata du'eef hin dubbatu? Abiyyiin maaliif sintinii gochaa jiru? Dhugaa qabdu immoo kan inni dhiisee jiru Abiyyiin hanqinni isaa maayini gara laafummaa qofa. Gara laafummaa qofa. Osoo inni tarkaanfii fudhate Jawaar kun ximbis hin jedhu bahee jechuudha. Ximbis. Ammas ofumaa of agarsiisuu Feesbuukii irra bahee haaqisuu qofa malee jijjiiramaa fi moo'icha namni nama moo'achuu kan danda'u sammuudhaan malee afaaniin ol bahee haaqisee saba kaan xiqqeessee saba kaan faarsee no waan akkasii hin jiru. Isin galee waan akkasii hin jiru. Namni yaadaan nama moo'ata, sammuudhaan nama moo'ata, hojiidhaan nama moo'ata. Moo arraba kana qofaatiin. Kana qofaadha Jawaar Mohammed kan qabu garbi. Kana qofaa. Arraba kootiin amma waan hedduu lafallafeen ba'a Facebook irraa. Arrabaan lafallafuun jijjiirama fidaa. Qaamaan of bareechuun jijjiirama fidaa. Amma ishee tiingoof tiingi sammuudha. Isin galee ijoollee koo. Isin galee warra nama rabsitan isin galee tiingi godhan. Deeggartoota Jawaar Mohammed. Tingoof tingi. Namni osoo abbaan isaa hin beekamin akkamitti ani Oromoodhaa jedhee Oromoo diigame. Ani Oromoodhaa jedhee isa biyya nagaa gochaa jiru, isa biyya bilisoomsaa jiru akkamitti dhiibbaa irratti gaggeessaadhaan kan gaaffiin itti ta'e. Jibbaa Dr. Abiyi Ahmediif yoo qabaate ifaaf bilisatti kana malee namni Oromoo meeqaa tamatu kan wareegame isaaf jecha qeerroon kan ba'e isaaf jecha kutaan 11 hiriira kan ba'e jechuudha. Sharrii deebisanii ofiif xaxaniiti deebisanii Oromoo fixanii Oromoo ficcisiisi Abiyyiin jedhu. Abiyyiin Oromoo kan raayyaatti biyya ta'ee jiru eenyu kan hoogganu Lammaa Magarsaa miti? Isaan koo irratti intini jechuu dadhaban malee warra sharrii xaxu osoo intini mirga isaaniiti biyya kamittiyyuu ajajuun dimokiraasiidha Lammaa Magarsaa jechuudha. Raayyaatti biyya amma ta'ee jirutti waan barbaadan gochuun maftii isaaniidha jira. Aangoorra amma jiran ashkaraa karanii mana hidhaatti sindachaasu maftii isaaniidha. Garuu Oromoo ta'anii Oromoo irratti hin cakkanan jechuudha. Isin ga'een keessa amma inni silxaanaaf jecha
uummata misaakina caakkaa bishaan laga bu'ee akka waraabne gootanii morma gurraatanii reeffa saachitti intini kana hundumaa inni kan godhe Abiyyiin nama fixe Abiyyiin nu ajjeese Abiyyiin akkana walii keessanii silxaanaaf jecha wal fixanii Abiyyitti afaan xaragachuu yoo inni feene inni biyya keenya ceesisnaa wayyaaniin deebitee iddoo akkan qabanneedha malee yaalii Abiyyiin gochaa jiru silxaana keessaniif miti garuu silxaana beeta mangistii keessaa ba'e jechuun Dr.Abiyi Ahmed Jawaar dhaqee achi taa'uu hin danda'u Mararraa dhaqee iddoo Abiyyi ta'uu hin danda'u Baqqalee Garbaa dhaqee iddoo Abiyyi ta'uu hin danda'u wayyaaniis bootaa qabatee jechuudha akka ammaa kana haaqisuun akka ammaa kana alaabaa ishee qabachuun akka ammaa kana maalummaa isheetiin jechuun hin nafachuun isinii galee hin nafa namni yaadaan wal morma malee jibbaa qabu agarsiisuuf jecha waan hedduu irratti odeessuun faayidaan qabu yoo Abiyyi immoo diqaalaa jettan mee Jawaar Mohammed abbaa keessan poostii nu godha akkuma Dr. Shurrubbee jedhe akkuma shurrubbeen jedhe Abiyyiin diqaalaa erga jettanii abbaa isaa argitanii kan abbaa Jawaar Mohammed gurraacha isaa diimaa isaan argin iyyuu jirroo namni nu Oromoodha Jawaar abbaa qeerrooti Jawaar abbaa sabaatee biyya kamirraa hiriira ba'ee lubbuu isaa kana be isa kana diqaalaa jettanii isa Jawaariif jecha Oromoon meeqa wareegame immoo mee abbaa isaa poostii nuuf godhaan ilaalla yeroo sana Oromummaan keessanii fi Gondarummaan keessanii fi Yemenummaan keessan adda ba'a jechuudha. Osoo namaan qeeqiin dura ittiin jechuudha. Sababa jibbaa biyyiif qabdaniif jecha uummata ficcisiisuu dhiisuurraa of qusachuu. Dr.Abiyi Ahmed osoo nama yaadu taatanii galata guddaa Oromoo biraa qaba dhugaa dubbachuu ta'e. Galata guddaa kan kanan jedhamne waggaa 27 maatii kee hawwitee nyaan biyya kee bishaan biyya kee hawwitee corroqa dhugaa kan turte. Baala mukaa nyaachaa kan turte biyyatti si galche mana hidhaa akkasitis ofirraa oofaa jechuudha mana hidhaa jechuun harka guyyaa matu kun ammoo iqaamaan qabnu mana keessa oolla miti mana keessa oolla yeroo kaanu aduunis yeroo manuma keessa baay'ee nama callaqa waggaa 5 kan hidhamee jira waggaa 6 kan hidhamee jira ustaaza hedduutu hidhamee Oromummaa isaaniif jecha amantaa isaaniif jecha jechuudha kana hundaa mana hidhaa siyaasa deebitanii itti duuluu maaliif barbaachisa Inaafaa yoo ta'e unuma jira inaafaan kan keessan immoo daangaa darbe suma Oromoo ta'e Oromoo gurgurachaa ture iyyuu bara durii keessa bara 27 dura wayyaanitti Oromoo gurguratee biyyaa ba'e isa yoo amma kanan qeeqne wati rakkoon keessa maali jedhani nafxanyaa diqaalaa osoo hin jedhiin dura inni biyya nuuf bulchaa bora abbaa qeerroo biyya nuuf bulchaa jettanii inni yaadan abbaan isaa hoo maali hojiin isaa akkam biyya kana bulchuu danda'a moo bulchuu hin danda'u jedhaati gammata Itoophiyaa keessa saba Oromoo bichaa miti kan jiraachuu danda'u Guraageen hin jiraata Affaar hin jiraata Tigraay hin jiraata kanaaf jennaan Jawaar Mohammed Oromoo qofaa miti kan bulchisne galee yoo mootummaa ta'e nuni Daawud isaa bulchuu Jaarmarroon isaa bulchuu Baqqalaan isaa bulchuu Mararraa guddina isaa bulchuu jechuudha bulchaa Itoophiyaa haa ta'ani jarri hundiyyuu garuu biyyittii kana akka Dr.Abiyyiitti ceesisuu danda'u biyyittii kana akka Dr.Abiyyiitti bilisoomsuu danda'u tartiiba eegsisuu danda'u isa jedhu tiingii godha tiingii godha Jawaar Mohammed sababa Oromoo jedhutti Amaarri hundiyyuu funyaan qabatee jira namni dibisee jiru dhugaa dubbachuu ta'e garuu nuni Oromoo waan ta'eef hin jaallannan kabajna laakiin isa xawal waalummaa kana iddoo dhufee diqaalummaa isaa yeroo keessoo isaatti intin isa jedhu Oromoo diigee Oromoo burjaajessuudha ala jedhu kanatti immoo nuni intin hin jennu jechuudha hin jennu amma dandeetti keenya garuu sin Oromoo koo nama jedhu qofaaf ibsa waliin buutanii kutaan 11 harka dhoof borga nama immoo hallayyaa seentanii ay maal taa'u osoo opiidiyoo waliin taanee qabsoofne irra ta'e opiidiyoo waliin taanee osoo hirmaanne irra ta'e jechuutu dhufa ijoollee keenya tiingii godha dubbiin haasaa jedhu kan akka Dr.Abiyyi bulchaa ta'u abadan hirriba keessa hin argatte hirriba keessa የቡልቹን ሰልጳምት ከመቄሮ ዲቃላ ጀዳኒ ኪሎ 4 seenuun hin jiru ለኢትዮጵያዊ ሰላም ለሀገራችን ሰላም እንደመር Dr. Abiyi seenaatu yaadata waggaa lama keessatti Itoophiyaa jechuudha waggaa lama keessatti dhamtoota meeqa hiike waggaa lama keessatti isa ektiraataa bishaaniif miyaan biyya isaa hawwaa ture gara biyyaa galche galtanii yoo isatti harka dha'u nuni qabsoofne irraa akkamitti Abiyyi iddoo sana ta'a akkamitti akkana ta'a Abiyyiin iddoo sana argitee 4 kiiloo argii seeneeti kanatti biyyatti galuu dandeesse
nutu qabsaa'ee inni akkamitti biyya bulchaa sanuu ni laffaanitti amma namni tokko boqqolloo yoo maasaa isaarra qotee boqqolloo sana galcheeramti televizyiin qannisu akkasuma dheeramti boqqolloo sana intin jedhee inaaffaa jechuudha boqqolloo sana intin tokko yoo ta'uu fi dide hojjettanii yoo hojiin keessan bu'aa argamsiisuu dide inni kun immoo isin agarsiisee isin bilisoomsee gara biyyaatti isin deebisee foon kootee dhe maaf yaaddan isin dubbiin keessanii fi adeemsi keessanii fi yaadni Oromoo rotu gowwaadha silaas Oromoon keenya rotu gowwaa bakka waan isa baasuu fi waan isa nyaatuu fi waan hallayyaa isa geessu adda baafateen beeku anuma qabatee osoo adda baafattanii beektanii Abiyyiin maal ta'e jennaan nuti as kana ga'uu dandeenye Abiyyi ergi beeta mangistii galee eenyutu bilisa ba'e iddoo kamii akka dhufu iddoo kaasanii of yaadatti turtan garuu iddoo kaatanii waan hin yaadanneef jennaan deebitanii Abiyyi qeexxachuudha iddoo dhuftanii osoo ka'umsa keessa yaadattanii amma namni tokko Saawud Arabiyaa yeroo dhufu waan nyaatee buluu dhabeetii miti biyya kan siddateetti dhumeetu jireenya kanarra fooyyofnee jiraannaa jennee maatii keenya irraa siddatiidhaan dhufnee biyya ormaatti gabroomnee jiraanne isin yoo akka kana wayyaaneen isin xababsitee bakka qubattan abdanii eessa deemtanii Eertiraa deemtan wayyaaneen biyyaa isin baastee lafa keessan irraa isin ari'attee jechuudha Dr.Abiyi immoo dhiiga qeerroof qarreedhaan yoo haa ta'u malee irratti hojjete kan fide jijjiirama eenyu OPDOdha namas nama saree gootanii gadhiistan namas nama arrabsitan namas nama irratti duultan osoo mirga keessan falmachuu fi biyya sana jijjiiruu dandeessanii waggaa 27 mulu wayyaaneen hudduu keessan dhiitee isa kaan siddatiif godhee isa kaan lubbuu baasee isa kaan harmarraa ciree isa kaan hin jedhu ture qabsooftaniitu deemtaniitu biyya ormaa jiraataniitu kan immoo jijjiirama fidee dhiiga qeerroof qarreetiin Oromoon gabroomne hin jiraannu jedhee jijjiirama kan fide immoo eenyu kan biyyatti si deebise eenyu Ustaazaa kaasee hanga qotee bulaa kaasee hanga eenyu kaasee Dr.Abiyi Ahmed kan Jawaar Mohammed eegumsa godhee fi Finfinnee keessa hanga raageesse eenyu Abiyi Ahmed ni galee garuu Oromoon keenya hin beektani kan waan tokko tammanuu madaaluun beektanis madaaltanii dubbatti osoo hin taane waan tokko intin jedhee bakka alaabaa adda bilisummaa Oromoo intin jedhee isatu akkasii inni nuuf goota keenya isatu biyya kana bulchuu danda'a inni kun minilikiin keessan diqaalaan isa keessan isa Oromoo jedhu arboo shiriin isaa feesbuukii irra ba'ee of dhaaddatu minilikii jechuudha diqaalaan osoo beektanii garuu hin beektan isa kamtu dhiiga Oromoo qulqulluu qabaatee isa kamtu bakkeerraa akka dhufe hin beektan adda baastanii hin beektan namni tokko Oromoo hojjete bichaaf hin tineetu kunoo pirezidaantii maammee argaa jirtu miti pirezidaantii maammee saba Oromoo miti siilxee keessaa dhufe garuu waggaa meeqa qabsaa'ee Oromoof hojjetaa jira waggaa meeqa Oromoof hojjetaa jira masriitti argaa jirtu kunoo Itoophiyaas galee Oromoof hojjetaa jira namni zeegaa kamirraa dhufe iyyuu Oromoof hin hojjeta galee Oromoo jaallatee Oromoon nabaasaa sabni Oromoo akkasii sabni Oromoo aqqaafiidha namni jedhee itti amane gara eenyu deemuu danda'a kanaaf jennaan namni tokko Yemen irraas haa dhalatu Paakistaan irraas haa dhalatu maalirraa ani Oromoodha Oromootti makamee jiraachuun barbaada ergii jedhee namni intin jedhu garuu maaliif seera qabeessaan biyya kana ceesisuudha iddoo jedhametti maaliif biyya jeeqaadha maaf biyya jeeqa طيب OPDO تو makamee ture OPDO maannoo Abaawoo makamee ture abaawoo keessaa maali inni ofiisaa bakka sana ila rakkoon Jawaar Mohammed qabu maal isin fakkaatanii boota qabachuudhaaf malee saba Oromoo du'ee fi saba Oromoof iznatii tokko hin qabu osoo saba Oromoof iznatii qabaate dhaaba tokkotti makame miti dhaaba sana waliin ta'e qabsaa ture dura abaawoo jala fiigaa dhaqee yeroo bakka dhabu maal godha dhaqeetu paartii biraa kaafa'utti makame jechuudha alaabaa adda bilisummaa waggaa meeqa qabatee jechuudha isa baasuu didee jennaan dhaqee paartii biraatti makame akka kana dhaaba dhabuun akka kana xawal waallomuun akka kana nama wal nyaachisuun akka kana sabaaf sablammii Oromoo walitti diina gochuun isaaf maa inni bu'aa dhalataa Arsii waan taataniif qofa yeroo waa'een Jawaar Mohammed dubbatamu nama darrabsina sababa maalitti kana ta'e jedhaati tiingii godha nama tokko immoo yeroo arrabsuudhaaf intini jettani keenya oo maali Jawaar Mohammed bakka kamitti dhalate bakka kamitti barate aanaa kamirraa intini jedhe jettani tiingii gochuun barbaachisaadha ni beekna yeroo mucaa jaan kun maal bilbilaan jedhani shaala
namni tokko yeroo waan tokko intini jedhu kan isaa of ilaaluudha. Ilaalcha gaarii namaaf hin qabdan immoo warri Jawaariin deeggartoota Abiyyi akka arrabsan ni beekna. Warra Abiyyi deeggaran deeggartoota Jawaar akka arrabsan ni beekna. Kun hooma jiru koominti keessan hin qabnu. Garuu nama sakkamitti Oromoo qulqulluudha jedha yaada. Mootummaa Itoophiyaa jechuun immoo sabaaf sablammii beera hundaa ija tokkoon ilaaluudhaan malee kan Wallaggaa qofaatti bulchuuf miti, kan Arsii qofaatti bulchuu miti, kan Jimmaa qofaatti bulchuu miti, kan Shawaa qofaatti bulchuu miti ni galee. Mootummaa naannoo Oromiyaatti kan kana gochuu danda'u. Mootummaa naannoo Oromiyaa amma ta'etti waan rakkoo mootummaa Oromiyaa irra gahu kan gabaasu eenyu? Shimallisiin ilaallatu madaaliyyu miti. walii keessan immoo sulxaanaaf jecha rakkoo walirra geessanii hundi Abiyyi himata. Walii keessaniif iddoo nageenya dhufetti wal fixxanii iddoo bilisummaa inni dura hayyee wayyaaniif fixaa ture. Ammoo Oromoof Oromoo wal ajjeesaa jira malee wayyaaniitu Oromoo ajjeesaa jira miti. Oromoof Oromootu wal deebi'ee wal nyaachaa kun hundi maaliif sulxaanaaf? Ani qabsaa'eera hamma kanantinii ta'eera inni akkamitti iddoo sana ta'a kana rakkoon keessan. Garuu osoo Oromummaa fi sabummaa walitti yaaddanii Abiyyi beeta mangistii taa'ee jechuun obbo Daawud Ibsaachi taa'an jechuudha. Abiyyi beeta mangistii taa'ee jechuun Jawaar Mohaammed akka jiru. Beekumsuma isaa ammoo isa kamiin biyya bulcha suma ammoo beeta mangistii galee amma Jawaar Mohaammed. Afaan bichaan lafa lafuu miti ijoollee koo hojiidhaan. Ni galee. Hojiidhaan malee afaaniin lafa lafuu fi qeerroo koo jechuun akka Facebook irratti addatan miti beeta mangistii keessa galu. Facebook irratti afaan banuu ta'e kun afaan banaan jiraani. Senegalee Facebook irra afaan baanii hobobsuu ta'e akkantini akkuma Dr.Abiyi Ahmed jedhayyuu culullee akkuma inni jedhayyuu hobobsuun faayidaa tokko hin qabu. Hojiidhaan agarsiisuu ilma namaaf kan nuti eegamu. Aratti kiiloo keessa galuu miti daarichaa masaarra ga'uuriin iyyuu dhiirummaa nama barbaachisa ture yaati. Dhiirri kamiyyuu ittiin siqne kibur Dr.Abiyi Ahmed lubbuu isaa gurguree waan jaalala beekuuf waan fagootti yaaduu danda'uuf isa eenyu sodaate aratti kiiloo galee amma hunda keetti onnee horee jennaan xol kunis siyaasa kunis qabsoo kunis madri'eesh kunis aangoon qaba kunis madri'eesh kana jettee malee awwala duraattis dhimbis jenne wayyaanee matu amaaratu hudduu keessa sin dhiitaa maalummaa keessan isin oksee dukkana keessa as baatan amma dukkana keessa as baatan of wallaaltan jechuudha. Inaaffaadhaan osoo wanti hundaa ta'e maa inaaffaadhaan osoo wanti biyyisaa iyyuu hin ta'u jechuudha. Amma gabaabumatti waan ibsiniin jedhu waan ibsiniin jedhu nama Oromoof hojjetuu fi nama dhugumaan dhiiga Oromummaa qabuu fi nama dhugumaan biyya kana ceesisuu danda'u kan akka Dr.Abiyi Ahmed akka hojjetu yoo argattanii maafi mushkila garuu hin qabdan. Suufii uffatanii of agarsiisuu biyya sana deemanii simatamuu biyya sana seentanii jedhanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo mirmirsaa maal jechaa nuun deeggaraa paartii kana goona maallaqa fidaa isa jedhu osoo hin taane isa biyya kana ceesisuudhaaf har'aan ga'ee jiru kibur Dr.Abiyi OPDO waliin osoo taatanii yaa salaam biyya kun ce'uu dandeessi. Garuu immoo jibbaa Dr.Abiyyiif qabdaniif jecha Oromoo kumaatamaa ol harmee keenya kan maatsanii isheetti mucaa baattee dhukaasaan ajjeefamti yoo yaaddan kana hundaaf shaleessuudhaa deemtu. Ammallee deemtanii gabroomuuf deemtu. Sulmaayyuu immoo Oromoo yoon bilisoomee uffee jedheen hin hidhee beekan beektanii gabroomtanii jiraachuutu amala isinitti ta'ee jira waan ta'eef jennaan hin beektan jechuudha waa'ee bilisummaa xiqqoo as nafa. Inni paaspoortii lama qabu deemee borgaasaa nyaata Ameerikaa taa'ee koorsii isaa guutee inni misaakinni lafa isaa qotatee immoo wanti jechuu dandeenye mana keessatti dhuma dhukaasaan jechuudha. Inni galee inni siddatii jiru akkuma siddatii jiru yuuruuzii isaa nyaachaas biyya kana keessa jiraatan uummanni biyya jiru immoo akkamiin ba'ee galaa jettanii osoo yaaddanii yaa salaam dhalataa Arsii qofaa waan taateef uummanni Arsii jala deemtee nama dharrabsiin. Abiyyi Diqaalaa yeroo jettu abbaa Jawaar Mohaammed immoo eenyurraa dhalatee jedha. Yoo du'es abbaan Jawaar Mohaammed du'eera iddoo akkasitti du'e aanaa akkasii keessaa du'e aanaa akkasitti Jawaar bara kana dhalate bara kanatti qabsoo baratee bara kanatti ifa bilisa godhaatti kaa namni yoo du'es maalummaan isaan badu. Namni yoo jiraates yoo Diqaalaa ta'es abbaarraa dhalatee hin ta'u isinii galee kana liqimsaa isiniin jechuun barbaada. Arraba keessaniif hawaa Wallaggaa dantaan qabdu yoomiyyuu taanaan dhugaarratti isinii hundaa'een dubbadha.
ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ወሊን ጅራ ዮሚዩ ኦፒዲዮ ወሊን ጅራ ዶክተር አብይ ብቻ ሶንታን ኦፒዲዮ ወሊን ታኔ ጅጅራ መካነ ከንፍደን biyya keenya kan jira opinion biyya bee qabsaa'uudha wobaate sammuudhaan irratti hojjete isa sin biyya barahaa keessatti beela'aa turtan isa sin mana hidhaa keessatti dararamaa turtan opinion immoo jizaas kaffale jechuudha jiintini godhe asisin baase jechuudha maalummaa oromoo mul'isi maalummaa keessaniin isin boonsisi biyya keessan galtanii akka uffee jettanii maatii keessan wajjin inni jaartii qabu jaartii isaa hammatee inni qabne immoo mana maatii isaa haadha isaa abbaa isaa umurii dullummaatiin umurii maaliin iyyuu haa ta'u dhuftanii argitanii aara galfattanii biyya keessan keessatti boqotuun iyyuu jijjiirama guddaadha garuu hin beektan opidiyoo ta'anii kan waliin hojjetan opidiyoon osoo hin jiraanne oromiyaanis hin bilisoomtu inni hidhames mana hidhaatii hin ba'u inni biyyaa bees gara biyyaan galu jechuudha inni godhaati jedhama kanaaf yeroo nama tokko arrabsan immoo kan isa kanaawu maali akkuma jedhame diqaalaa yoo ta'e illee yemanii irraa yoo dhalate iyyuu abbaan isaa inni yemanii sun as ba'e indoo footoo tokko isin agarsiisa karaa garuu balleesseera natti fakkaata waan jiru natti fakkaatu ni galee nama tokko roqee quudhaan ni jettan namni tokko immoo maali jedhaanidha akka keessan osoo akka ammas jibbaa biyyi mul'istan kana طيب amma tawaaqanu qannishu طيب እንዳልዘጋው ለንተነሱ ስራ طيب قنشو amma tawaaqanu moo ድራማ አይደለም ኢንሻአላህ እና ከናፍ ጀናን ቀልቢ ኮሃተን ጆሌን ሙሰልሳው ጅመራቻ ጅሩ አከሳ ኦፒዲዮኒ ገንቱ ነመገንቱ ቹዳ አከና እንትን የደን ሙሰልሳው ጅመራቻ ጅሩ ጆሌን ሳይቦ ተቆነ ብራ አኔ ሙሰልሳ ሳዩ እንጃለዱ ሶ ከናፍ ጀናን ገለተን ነቢና ኢልማን ኦሮሞ ገለተን ነቢና ዋንቶ ኮቲ ያዳ ዱበዳ ዮጅባ ቢይፍ ቀባተ ስሩና ቀቤሳን ቴራ ቀቤሳን እንትን የዳመለ waan isin hin baafne tokkotti tol injadina isa diqaalaaf bootaa kennitanii isa dhugumaan sabasaaf hojjetu hallayyaa galchuu yaadina waliin hallayyaa galchu gaafa Dr. Abiyi Ahmed beeta mangistii dhaabee haati kwaadut waan oromoo mudatuuf ta'u teenyi malaalla anarraa kaasii teenyi malaalla beeta mangistii keessa wanti sabaasu hin jiru tokkoffaa hojiin isaa boonsaadha lammaffaa maqaa oromoo toshee jira sadaffaa hidhamtoota mana hidhaa seera arfaffaa ሽማግሌ ከም ደደበ ኤርትራ ኢትዮጵያ ወል ተራርሴራ መቃ ኦሮሞ ተሽራ ዲገ ቄሮፍ ቀሬ አንገለ ኢብላሽት ነምብስኒ ዶክተር አብይ አህመድ ሲንቶልሴራ ማሉማ ኬሰን ቦንሳ ጎዴራ ጋፈ ሞቤሊ ፍዳቱ በዳሴ ቹዳ ዳለታ በከኤሳ ከተ የሮ ሂመቱ ፈረንጂ ማሉማ ኬኛ በርቴ ሶቤክተን ማሉማ ሰባብ ሰብለሚ ኦሮሞ መቃ ኦሮሞ ተሽራ garuu isin kana hin beektan isin jechuun barbaada xiqqooshee gowwomtanii jirtu oromoon keenya gowwummaa qaba so kanaaf jennaan ani warra nama rabsu bilookii illee godhan ture garuu kan kiyyaa miti kan namaati bilook gochuu hin danda'u so kanaaf jennaan Dr. Shurrubbee yoo sheerii godhan malee hin dhufu jedhee har'a as ba'u hafe jechuudha singofting barri bara badhaadhinaati fuuldura durri keenya ifaanuni cinqiin feenu isa oromoof hojjetu waliin jirra yoomuu jechuudha Jawaar Mohaammed isin jaallanna bakka kamirraayyuu haa dhalatu abbaan isaa kamiyyuu haa ta'u afaan oromoo haasaa oromoof dalageera garuu xawal waallummaa isaa kanarraa of haa qusatu nama arrabsuurraa of haa qusatu inni malaayika moo maa inni sila ummata arsiif yaa malaayika ta'uu danda'a garuu ummata isaaniif malaayikaa miti oromoo dha'uuf garuu hojii isaa yoo hin sirreessine oromoo yoomiyyuu oromoo qulqulluun hin balaaleffatu gandummaa miti kun akka gandaatti isaa warri arsii jaallatu dandeessu Jawaar keessan nuni lammaa wallaggaa bakka hin bu'u abiyyi jimmaan bakka hin bu'u akkan sitti beekna nuni ilmaan maccaa singoftiin ilmaan maccaa akkasitti beekna nuni gandummaa keessa hin jiru iddoo xawal waallomee oromoo burjaajessuudhaaf hin tineedhutti immoo akkuma sidura sana namni namarraa fayyadama ijoollee koo asti sana taa'ee maallaqa hawwalchiisu akka durii fedhe yoo ta'e akkuma kanaan oromoo kana gargaaraa yoo jedhe ifaaf bilisatti namni hin gargaara so
Kana isiniin jechuun barbaada diqaalaan isa kamii ilmi Oromoo isa kamii akka deemu siingi godha adda baasa. Yaada koo xumureera. Ani waliin turtii waan gootaniif ከልብ ነው የሚያመሰግናቸው ክቡር ዶክተር ሽሩቤን ኤጋስ ባኒ ዲ አስቦኡ ዲደኒ ጅራኒ ዮም በሌስ ነው ኮልቻ ኦሮሞኮ ወል ጎርፈቹን አዳማ ኬኛ ኢዶዶ ጎንጎራቲ ወልቲሙን አዳማ ኬኛ ሳወለላ ኢዶዶ ጎንጎራንቲ ወልቲሙን አዳማ ኬኛ ዮ በሌስ ወል ጎርፈቹን አዳ ኬኛ አረብሶኖ አዳማ ለነገሩ ኡጋ ቀቡ ጀዋር መሐመድ ዮል በዲ ቃላ ጅቻ ድራምቲ ኦፊብ ዲ ቃላ ተ ዲ ቃላ ነማን ጅቻ ድራና የኙ ጀለት ባሰኒ በርቱስ ንጀቹ በርባዲ ilmaan Oromoo keessa diqaalaa ilmaan mallas hin jiru nuni hundi keenya yoo Oromoo qulqulluu sabboontuun tala wallaggaa sanyii abushee garbaati ani yoon ta'e Dr.Abiyi simmoo akkuma argitan kabajamoo jaallatamoo abbaasaa argitanii jirtu. So hangarii keessan akaawwadhaa nyaadhaa akkasitti eelee irratti jechuudha. Akaawwadhaa nyaadhaa hangariin keessa anaaf waanaaf hin qabu. Yeroo Dr.Abiyi diqaalaa jettan Abbaa Jawaar Muhammad nuuf dhiyeessuun dirqamadha. Daum Abiyi waan kana irratti hojjechuu qaba malee. Abiyi waan kana irratti hojjechuu qaba. Ting abbaasaa anillee arguun fedhaa gurraachis haa ta'u, Paakistaanis haa ta'u, Yemanis haa ta'u arguu feena jechuudha nuni. Insiman nagaafsana ting. Qarashaaloo turtii gaarii isin hawa. Naaf jiraadhaa isin jechuun barbaada. Ati Oromoodhaa warra jechaa jirtan immoo jirtu fakkaata. Oromoo keessaayyuu ani talaabushee garbaati sanyii kun saamorodaa sanyii abdii sa'agaa warra yeroo duraatiif xiyyaara balaliise samiirra jechuudha ting Oromummaan keenya keessaa kan wallaggaa iyyuu liyyitti kan jedhe qulqulluudha eenyu nan gaafatu gaafachuu hin danda'u ana isa akka Jawaar Muhammad kana nu gaafatamuu qaba. Kanaaf jennaan ጨርሻለሁ ሀሳቤ አነ ወሊን ቱርቲ ጎቹ keessani thank you ከልብ ነው የሚያመሰግናቸው ኤጋ የሮ ተኮ ካን ዶክተር ኬኛን አስባና jechuudha gaafa nu barbaachise kana biraan immoo hawa hoggantu Oromiyaa kan jedhu beeji korraan hordofuu dandeessu beekumsa qaburraatti ni hiruu nan danda'a maalummaa koo sin ibsuu nan danda'a maalummaa sabaaf sablamii Oromoo hamma beekumsa korraa isin hiruu nan danda'a ክቡር ዶክተር አብይ ወሊን fuulli dur keenya ifa OPD waliin jechuudha ting ጨርሻለሁ።